فتبافت مي فتبافت مي عاد دلال سيران نفسي سلال حسابا مالي ايوه مالك يا ربي ما اكل في تجم لا سيدل دران سيران سنفاسيسو تاتي سلامال سرير تاتي سمبران كده سنجن يا مالك بركيت اللال انا اوفر تجمي خلاص تمام علي كنت كنت كان قبل اخي نسيمه بس درما ريش نتني متني على باتي واهمتي نمنو ما سنجد جارتين سا دبن قبض چمانو ميكا وانتي كيادي سي انا منتي فتباتي انا بها ميكا دبن كم نه اكا دبن نمنو ما نمنجل اخر نما لا حسبني نما سيرني لالچسو سي جارتي مصطفى دبن قبضون سني لالچسو خبران سلا بران كن تاين دغه دب دار نو ديو درارتو في چالتو نرد لي درارتو ما فقديفت عملي مصطفى جچا راكاس ككيسن نانجدوس والما قال انا موت هدت نبد بلي بد مصطفى قال بلي ستي قريات چادا لغير ولا قال اول سني راني دريد قولوني دندا كي جا چادا لغير كرو ما ديسه اچرت دغاس تو hasobas ta'u wal magaalani waan kana namni ofi qaanfachuun qabu jechuudha dhugaadha waan kana tokko miidiyaa irratti illee baasuun ni ulfaata akka safuutittis safuus miti akka eebetittis eebee miti viidiyoon gadhiifamuun jechuu jira jechuudha wal magaalaan dhalan xiqqoo waa qaanfachuun sida bareeduma yeroo abbaan manaa isii daciifa ta'e itti dubbachuu qabdi moo ala deddeemachuu qabdi ka jedhu yoo adda laallee jechuudha dhalaan teenna safuudha qaanfiidha dhiifama bakka kanatti dhalaan nan dhageettu dhiira qofaaf asaan jiru jechuudha ana taatu walumaa galaan viidiyoon sun nan ilaalchisu osoo hin fuudhin tajriboo qormaata seenee bahee fuudhe amma sammuu waan akkanaa barumsa kitaabaatu sun ta'in barumsa hisaabaatiin illee jaartiin tiyya narraa gammadde moo narraa hin gammanne hedduu waan mas'uuliyatii silaa narra barbaachisu waan gama kiyyaa walumaa galaan ni beekaa osoo namni natti hin dubbatin fakkeenyaaf fahamuu qaba anuu dura jechuudha dhiira ta'ee fahamuu qaba. Kanaaf ammoo walumaa galaan viidiyoos illee na ilaalchisaaf nan ilaalchisu keessa osoo seenin jechuudha garuu viidiyoo san gadhiisuun eebiidha yoo jenne eebii miti. Hamilee Mustafaa deebi jedhi raaqii nama jedhu jira jechuudha walumaa galaan isiidhaan nama hedduu keessanuu seenee rabbi jedhi Hamilee Mustafaa gisee sanillee osoo fedhee gadi hin dhiisni eebii nama na kolfaa an tokko faa ofiitti amanumtiin kiyya ni beeka lammaffaa ammoo osoo dhugaanuu waan akkasii ta'ee viidiyoo san gad dhiisa namni dhibee ofii hin beekne hin fayyu waan irraa dhibamtee fi akka itti dhibamte dhibee kee yoo hin beekin hin fayyitu yoo fayyinii yoomuu namatti hin qixxooftu namoota hedduutu jira walumaa galaa waan akkanaa kana namni hedduutu jira ka jaartiin isaa alatti deddeemattutu jira maalirraayi bareedinumaan si caaleeti dhiira bareedaatu jira kadhalaan jaarsa isaatii gaditti isa fokkataa ittiin akiraa jala deemtu isa dhiiftee waliin rafuu haa ta'u xallaqamee ba'uu haa ta'u suni maalirraayi jaartii ta'e siree gammachiisu dhabuurraa jechuudha. Ta'e haasoftallee jedhaa rakkoon qabu. Tiyya yoo haasofuu taate ani walumaa gala akkuma dura isin hime qormaata seenee bahee jechuudha osoo ni kallee hidhatin. Uffatti illee amantii ni qabaa dhibbaani dhibbatti nama kudhan meeqa bira dhayxee deebitee namni dhalaan nama kudhan barattee walumaa galaan tokkoon ga'uu fi ka jedhu fa'aa jira almuhimmi tokkollee haa barattu kudhanillee haa barattu ani ammoo ufi amanumtiin qaba jarri kudhanii sun na caalanii laata jedhee miizaaniyyaa keessa osoo kaa'uun ta'in ufi amanumtii kiyyaratu beekaa san caala ammoo dhiifama bakka kanatti jechuudha nam tokkocha arrabsu namni dhugaa feenaa namni hundi naaf galatooma warri dhugaa feenaa akkasitti naaf galatooma hayilee isaa cabsu hamilee isaatiif jecha waan viidiyoo kana gadhiifte warra jedhu sun jechuudha dhugumaan nama warra na jaalatu wallaahi aziim obboleeyyaa akkanaa qabaachuun dhuguma namatti tola garuu isinuun beeku eessarraa akka laaltanii isiniin hin beeku garuu bakkuma jirtanitti naaf galatooma sun ammoo itti aansee dhuma xumuraa kennee jirra wanti sun ammoo waan kiyyaa miti jechuun ammoo da'iifummaa kiyya argisiisa kanaaf ammoo waan kiyyaa miti hin jedhu walumaa galaan ani waan beekuuf jechuudha har'a ammoo viidiyoo kana qofa maruuf hin dhumne biraankii takka irratti dalagu dhufe jechuudha viidiyoo makaleessa ilaalchisee jechuudha
erga Mustafa singenne kasiif go barbaadadhu nu biraa deemi maqaan balleessite namarratti qaanfadhu jechuun ni deema jechuudha wal magaalaan maaf akkasitti na salphifte jechuun ni deema si jechuudha moo jecha kanallee isiillee waan feetanillee naan jette jechuudha walan biraan kirra dalaguudhaan malee isiillee dhugaadhaan narraa dhugaa miti almam qophii kenna qaxamuraan wajjin turaan affeerraa kooti haalee sin achi taare ashee astaa isiin jee taa'ee amma barbaadde iske maali ija keessan irraa lufeeta maali ija keessa silaal ija keessa silaal maal taate maal ta'uugaa ija keessa silaaluu fedhaa iyyuu isaa idumaayyuu maal ta'e waan takka amma urgaa taati kootu siin hin jedhu eessa dhufa hartachuu amma biqaalaa dhuftee gata guutuu laa dukkaana godhee dhufe huccuun jijjiirate jira huccuun jijjiiratiin akkasuma kootu si barbaadaa siin hin jenne tamama amma dhufeemi aywa maalire uffata baafadhume dafin kolfine akkam uffata baafadhu nafeessa uffata baafadhu dafi wayi gochi laal adda laal seeraan nafeessisa laal hisaabaan malee maal yaa rabbi maa kolfite jam laa sedle duraan seeraan sin feesiso duraan osoo seeraan nafeessisee deemtee maqaa balleessuu wanni goota qoe malgaa maal taate sila maal surraa irratti san biraan kirte singin maalak biraan kiimi gowwaa dirra dhayanii qaruutee cinaa dhayanii maashoote ati walumaa galaa nama akka keetiin laal cinaa oofaarta jechuumi kalas tammatu alayya kootu rakkoota kan qabu yaa keenya siima bas durumaalee natti himatanii ala baatee waa himtee jechuutu laan san biraan kirte anjaartiin tiyya kabajaa qabdi annal kabajaan qabdooti kabajaa hoyoo harkaan si godhe rakkoon bars uleen illee kabajaa namatti hin gootu akkam godhee kabajaa si godha himee qoyu laa amma na siima kakalee sun fakkeenya lees jechuun kan keenya ana kabajaan qabna maal bar amma na gaafa na siima nu biratti deebisaan si gaafa danaa miree kabajaan qabdu kabajaan qabdu biraan keessatti dalagan kan jechuun kabajaan qabdu laal barra laa ilaaha illa dhiirri harka dubartii irra olin fuudhu ka akkamoo godha yaa jamaat alkeer yeroo saamaati uleen sin qajeelchutu bara akkamoo su goone adarartu sillee gorsee tama maal feemee maaltu si'ati maaltu siraatee maa barbaadda sirraa irratti kai kanas amma nafeessa sin jedhee bara akka fedhii isee guutuu deema kottu si gammachiisuu deema fadhiitam si gammachiisuu deema laa si eeywa si gammachi kottu yaa kay khalas dhiifama la dhiifama miti la indalmaan bakka biraan keetu kottu indalagini kottu amma biraankii miti sunu amma wada fi kaafata amantii biraan qabdu ree silaati animo amantii biraan qabdu wanti kun deemtee haasoftee sin jechuu jira maaliif haasoftu waan akkasiiti namni maal sin jedhe jaartiin isaa edaban qabdachummaa numee ka amantii kiyyaa dhiise amantii ufii qabaate ana ebbe haame ka edaban qabne akka edaba qabu namni homaan namaan jedhe haasofni namaa la haasofni namaa sin ilaalchisu si jaartiin Mustafaa edaban qabduun sin ilaalchisu ati sila nan gaafattu qoy kachi deemtee isittuu dhayxee eegattu yaa ka biraan sila biraan kan ta'in hin dhagee dubbadhaadhe noo saasan naalaagin sammuun qabdaatiin kun hin qabu sammuu kalimarraa dhabee laa duraan dura nama qaba se'ee ilaala laa silaa qabaattee tuura namni bilbilee Mustafaa maaluma taate osoo hin beekin amma dafi amma kan dafi maal ayitare dafi hojii baafadhu mee hojii baafadhu kottu leeshin baafadhachuu nafeessisa hin jedhu joo nafeessisoo khalaas akkati feetee miti gaafa shugizee ati feetee miti rakkoon jiini kun sida akkana qaqqabee olii gatiin sidee malee jira tanaas hin jechuu danda'u miti garuu kilmaa kiyya ammarraa diduu jechuun ammoo waan biraati. Sigalee maal nagitee hin didadamma kana. Amma hojii baafadhu laal osoo kaasata kan dubbatee. Kana ogguu duraatu nyattu amma numan dainan dubbattaadha. Ogguu duraan jettu? Aywa. Maal jechuudha? Duraan gisee alaa dhufne alaa tulnaa nyatta. Subhanallah ayyoom. Subhanallah numan tana dubbannaan biraan kana sirratti dalaynaan yalla itti amma maal ta'e jedhee maal? Laa jechuuf hin qabdu ree. Maal jechuudha? Geemidhaan. Haasaa kiyya deemu makeetu deeme jechuudha. Kiyya deemare. Ha? Keetti deemalees. Ana dhiirama sidii kiyya deema. Kiyya deema. Keetti deema yaani kalaama. Uffata baafadhu laal wata akka ofirratti dambisiin kottu battanii jala deemi. Daqiiqaa lama qofa qabatta. Akka na tuffachuu keessa citartee micoo bira dhayitee akka sette san. Kalas rakkoon qabu sin gammachiifnee bire. Kalas hadda wanni hundi miidhaan waan hundi ni jijjiiramti. Barsiin jedhe wanni hundi ni jijjiiramti mire hadda nas alayya.
مالك تمام معايا بس لكن وانت لما تنستي ما اخي ما دفيك ما عندفع ما سنجرار تايس إيجارا نبقى دروب تاريخ باتي لا أكم باتي لالي تاريخ باتي أنا إنتون دلا دوان ديرا باتي راجازان كمنا وجه كذا تو بكاي أي ما أنا درس ربي نبي دوان بيتي كاي جازا كم تمنا نما نايتة أسف تدو بيري بر سمبران كداره سيتو أكبر فرد ماله ليش برانك كسي دلي دايوتي بيا في متا بيا خلاص قناة تندبيو ضرر تو مال قناة تندبيو جل لا كم قدي هذا بس برسي سايري ولا مكاننا هذا ما مالك منبرة ها منبرة ما ولين نم برسي تو يا جماعة كي رو ربنا من كجال جيلا كم سكونا ولين درن ما قوتوري أساسا أما كم سكوني برسي سايري ولا مكاننا آسان اللي سوتان اللي ستين Mucayyoon tun yookaan nama waatti himuun qabdu yookaan nama gorsuun qabne yookaan. Ani eeshaan kam hagam turaan hagam salphadhafa. maal tasalbis. Shika. Halas ittiin deebinu dha. Ittiin deebinu. Halas haa dhiifama. Dhiifama. Akkana dhiifama nama gaafatan isaa akkana balleessanii. Silaa akkamitti barara. Kaymee yee deemi taa'u nas nabda. Deemi.